caalu ittiin dhagahamne jechaadha. Jawar irraa duraan gorsa irraa fudhataa turan turuuf mana isaanitti appointmentiin qaxaroodhaan deddeebi'aa turan san akka waan shororkeessaan biraa tokko samaa irraa gadi bu'etti akka waan gartee dajjaal baanan samirraa gadi bu'etti Jawar fakkeessanii dhiyeessaa turan jecha. Amma muddamanii hokkeen qabamte. Jarri ifumaaf wal afaan garagalte. Warri Zeemaa wanni kana gootuuf geema siyaasaa taphachuu barbaaddeetta maybe akka marreefu je tokko dura maal waan lamaaf hin je tokkoffaan uummanni Oromoo waan mootummaa bilisiginnaa kanarratti ka'eef jecha karaa deeggarsa takkalaatiin waa akka isaan waa argatan namni Zeemaa arrabsutti gore ammallee idaa waanuma bilisiginnaa akka namni deeggaruuf waan yaadame. Maybe ajandaan lammaffaa wanni biraa immoo dhugumaanuu bilisiginnaa tana warri Zeemaa tuffattee hiituu waan barbaaddeef jala akkuma hayyoota Oromoo hiisifte ajjeessaa baate man hidhatti guursaa baate dura taakkala dhooyte taakkala taane Shimallis dhooyte itti aantee namicha kophatti hambifatte dhooyte achi booda aangoo siyaasaatti achi ol ba'uuf yaaddee ta'a. Maaliif gaafa inni naannoo Amaaraa deeme Abiyyi torbee 2 dura natti fakkaata I think wanni isaan itti himatan kanuma Jawar nuuf haa ajjeefamu taakkaleen haa hidhamu Shimallis aangorra haa buujanii waa sadeen kana dhiyeeffatan. Namichi waan hunda godheetin jira lammaa dhabamsi aangorraa kaasee sagaleen isaa akka hin dhagamne godhu akkuma godhe Jawar hidhamuu miti hin kajeelamne akkuma mana hidhaa keessa kaa'e waan isin jettan hunda nan godha jee waadaa fudhatee gale. Akkuma galeen odoo hin bulin taakkalee aangorraa kaase. Aangorraa kaasee bakka sagaleen isaa hin dhagamne kaa'e. Amma marsaan itti aanumaan achumarraa fuudhee akka inni hidhaa kaa'uu barbaadan. Dura itti dhaammatan assaayimentii kannaniif jiran waan dhume kun geemni itti aanee Shimallisu itti aanu. Shimallis eega dho'isanii booda isaa tafee fi isas dhahanii aangoo siyaasatti ol ba'uu barbaadan. Kanuma geemni dhume. Kaniifuu amma isaanii fi amma hooggantoota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi hanga caaseeffama gara jalaa hanga aanaa fi magaalaatti gizee kana laalan mee maaltu isaanii gala waa'ee bilisiginnaa kanaan wal qabate? Warri aanaa fi godinaa fi maalirra jirtu warri qalbii qabdu ni jirti. Isaanuma jala taa'a hooggansarra taa'a warri qalbii qabdu ammallee ni jirti. Haafii ni ta'an ammallee haafii olillee ta'uu ni danda'an. Warri bar dura kana deemtee badhaadhine maare badhaanettee uummanni dhumaa jiru haa uummanni qoonqoon beeltiin uummatatti buutee jirtu haa uummanni akkana dhumaa jiru badhaana jettee badhaadhina farsitu namoota muqubaan lakkaamu aanaa fi godina hundarra warri jiru. Warruma dayyuusa warra humaan baratin akkuma Abiyyi odoo haayiskuuluun fixin PhD maallaqaan bitatee gaara sanitti ol rarra'u warruma akkasiiti. Sanuun qabdu sartifikeeta diploomaa hin qabdu. Tuwwaaniif namoonni beekna aanaa irraa dhufnetti magaalaa irraa dhufnetti kaabineen achi jirtu warra barnoota baratiin namoonni iyyuu beekna araddarraa guddattee ol baate. Sigalee warri akkanaa kun biddeenni isaanii waan qabamu waan itti fakkaatuuf jecha waan namas ajjeesaa namas miidhaa turteef jecha ijibbaata iyyiti. Sun ta isaanii nun dhibdu mataan dhaamnaan dhumte ammaa dhumte wal keessaa odoo dhahamtu namoota sadiitti galte amma taakkala Shimallisii fi Abiyyi malee maal ta'uuf humaadhaan taakkalaan jidduu dhumatti meebi akka isaan yaadan hidhaanii buusanii achi booda Shimallisni dha'anii Abiyyi tafee fi dhumatti sigalee geemni dhumee already agarma. Fayyadamaniif darbuu ta'an jechuu Abiyyi. Amaluma isaaniiti bara amaluma naftanyaati bara 1974 akkasuma godhanii bara. Walumaan Oromoo walumaan dhahaniituma allayyatti naqan ammas sanumatti jiran isaan Abiyyis ni jaalatan seen tuulamee fi jira wanni isaan itti qopheeffatan already akka itti dhahan pilaan baafatanii jiran isaan seetaappii lafa kaatanii jiran ta'a sigalee kuni warra jaloo dayyuusa taateef humaa wanni barnoota kannituuf hin jirtu haga guyyaan itti bara wayyaaneetis oduma akkatti isaan jaanu falmenee mo'annee hojiin itti agarsiifne ammas akkasuma arguuf ta'an jechaadha. Amma didanis reencicanis uummata keenyatti garaa jabaatanis arguuf ta'anii amma immoo akka durii wanni walii irra dabaru takka illee hin jirtu. Gumaa ilmaan keenya dhiiga ilmaan keenya tokkoon kaabinee kaadiree ganda jirtu hafaluuf teesse jechaadha. Wanni akkana wal dhiifnu takka illee hin jirtu. Warra gugurdaatis yoo lubbuun jiraatan seera addunyaa irratti wal dhiyeessan. Achi baqadhee Ameerikaatti galaan hin jirtu. Fooqii ijaarattee Shimalisiif taakkalaan taasitti Ameerikaa fi Kanaadaatti ijaarattee illee taasa keessa jiraachuun hin jirtu. Nuti maal dalayna? Hin jiru kun.
Sigale. Xamadamee jira. Cufaadha karaan. Akka duraanii hin jiru. Baqattee biyya biratti galuun hin jiru. Kun waan akkasiiti jecha. Gabaabatti taakkalee fi shimallis maal godhanii abiyyi maal godhanii homaa ajandaa keenyaati. Ajandaa uummata Oromooti. Akka barbaadan hudduu gataa dhaabsisan akka barbaadan fedhan haa ajjeesan fedhan haa rarraasan fedhan haa hidhan nuti ajandaa keenyaati. Dabre jechaadha. Game over. Nuti wanni godhuu qabnu qabsoo keenyatti fufannee hayyoota keenya mana hidhaatii baafannee Oromoo wal ijaarree gara fuulduratti deemuu qofa jechuudha. Geema isaanii lamuu nutti hin taphatan. Sirri. Hayyee mee tana wal qabatee hiriirri dubartoota biyya alaa keessa geggeeffamaa ture bu'aan inni buuse maali? Biyya keessaatiin wal qabatee jechuun hiriirri kun geggeeffamaa jira. Mee kana akkamitti ibsita? Yaa gaafii akkanaa na gaafadhu laal. Gaafii Oromoo qabsoo Oromoo akkanaa na gaafadhu. Yeroo ammaa akkuma beekamu waan onnee namatti horu qarreewwan keenya qabsoo fudhatanii jiran. Biyya keessaatii fi biyya alatti illee qarree keenyatu qabsoo Oromoo geggeessaa jira. Waan ittiin boonne jechaadha. Jalqaba qarree biyya alaatu jalqabee qarreen biyya alaa beekumsa qabu, barnoota qabu, tarsiimoo qabu, namoota jajjabaa hoggansa adda addaa keessa jirantu warra Jawaar fa'aallee wajjin hojjetaa turantu keessa jira. Akka hiriirri kun gaggeeffamu karaa dippiloomaasiitiin cabsan kana godhan jechuudha. Akkasumatti gootonni ilmaan Harargee akkuma duruu qabsoo keessatti hangafaa qarreewwan Harargee awwadaa hin jalqabee hirnaan magaalota Harargee hedduu keessatti hiriirri kun gaggeeffamaa jira jechuudha. Dhiirota keenya kaan fixanii, gootota keenya kaan hidhanii, silaa namni tokkollee dubbatuu hin danda'u bakka jaanitti bakka waraanni aga funyaanitti hidhate magaalaa keessa deemee hularra deemee nama keenya guuree hidhaa jirutti bakka namni dhiiraa baqatee gaara jirutti manguddoo fi daa'imman ijoollee malee qeerroowwan keenya, haadholiin keenya, hayyoonni keenya dhumnee dabarra malee jedhanii gabbahan jechuudha. Siigalee gootummaadha gaafatti tun. Arras borus gootowwan keenya qarreewwan keenyatti ni boonna jechaadha. Akka nuti hayyoota keenyatti daran boonnu taane jechaadha. Nu boonsan bareechanii nu boonsan. Biyya alaa kanattis warri qabsoo gaggeessaa jiru warri karaa dippiloomaasiitiin seeneetoroota dubbisuudhaan maal godhaa jee inumaa wanni nu kennaa jiru information nu kennaa jiru qarreewwan keenya hedduutti boonna jechaadha. Waan isaan godhaa jiran warri akka seenaa Jimjimoo faan Najaat Hamzaa faan kamiiwwan siin dhiisa toltuu tufaa faan maqaawuu warra ati hin beekne ijoollee hedduu warri jira jechaadha. Warri maqaan isaanii hin beekamne jechaadha. Ijoolleen tun ijoollee qaroo, ijoollee barnoota beektu, ijoollee afaan biyya kanaatti beektu, akkaataa itti faranjiitti haasaan beektu, ulaagaa waa hundaa beektu, goda hunda beektu jechaadha. Tanaaf qabnee seenetoroonni 20 yeroo dabre akka waan dhimma Oromoo irratti mootummaan Ameerikaa dhiibbaa godhee guyyaa 60 keessatti gabaasa isaanii dhiyeessu mallattoo isaaniitiin gaafatan jechaadha. Dhiibbaa hagasii godhan jechuudha. Tanaaf seenetoroonni lama dhimma Jawaar irratti gadi bu'anii akka mootummaan Itoophiyaadha ammas akka gadhiifamaniif dhiibbaa godhan jechaadha. Kuni qabsoo qarreewwan keenya godhaniin jecha. Nuti amma yeroo ammaa kanatti isaanii wajjin hiriira isaan duuba hiriira malee mataan qabsoo Oromoodha yeroo ammaa kanatti qarreewwan keenya jechuudha. Waan kun bu'aa guddaa buusaa jira jechuudha. Bu'aan inni buusaa jiru maali? Akkuma waliigalatti qarreewwan qofa osoo hin taane qabsoon yeroo ammaa bu'aa guddaa buusaa jira. Waggoota dabran hedduu keessattuu baroota qubee jenereeshiniin kun ka'ee wayyaan irratti falmii godhe bara 2014 hanga bara 2018 17 qabsoo hadhaawaa turre geggeessaa turre. Waggaa afuritti dhiyaatu qabsoo waggaa afuritti dhiyaatu goone. Qabsoo waggaa afuritti dhiyaatu goone akka faranjoonni nu dhagayan goone akka mootummaan sun tiraansfoormii godhee biyyattiin sun gara ce'umsatti seentu goone. Laal 2014 jammarree waggaa hedduu kanachaan. Barana garuu ji'oota muraasa keessatti ji'a 3-4 keessatti akka mootummaan suni mataa gadiin duugoone jechaadha. Akka bara 2017 ta'e mootummaan kun qaata harka kenne riiformiin godha jee qaata harka kenne jechaadha. San duraa hoo jechaadha. Maaliif qabsoo biyya alaatiif biyya keessatti godhaa jirru. Qabsoon yeroo ammaa godhaa jirru akka duraa miti. Namni Oromoo ta'e dhalataan biyya alaa jiru, biyya keessa jiru, biyya fedhe jiru qabsootti jira yeroo ammaa. Waan danda'uun, waa barreessuun, hiriira bahuun, seenetarii fi dubbisuun dhiibbaa adda addaa godhurra jira jechuudha. Bu'aa hedduu buusaa jira.
bu'aan buusaa jirru fakkeenyaaf biyya keessatti daandii cufuudhaan qabeenya magaalaa takkarraa qofti mootummaan tokko argachuu qabu halkan tokkotti qofa Harargeetti ni beektaa miliyeenaan kan lakkaa'amu jechuudha. Magaalaa itti dhalate Haramayaa qofarraa halkan tokkotti jimaa fi horii fi bunaa fi waan adda addaa waan oomisha qonnaan bulaan keenya dhiyeessurra mootummaan qaraxaa fi taaksii adda addaa miliyeenaan waan lakkaa'amu argata jechuudha. Magaalota Oromiyaa hunda keessatti akkasuma bakka itti dhalattis eessattis sun yeroo adda addaatitti uggura yeroo adda addaa taasifameen yeroo sadii kan taasifameen daandiin cufamee sochiin dhaabbatee kasaaraa biliyeenaan lakkaa'amuun mootummaa san daameej goone jecha. Sanirra dabarree biyya alaa keessatti dippiloomaasii nuti gooneen imbaasilee isaanii cufuudhaan bar wanni guddaan namni godhuu danda'u hedduun informationii. Amma imbaasii tokko yoo imbaasii London tokko Oromoon yoo fuulduratti cufe ollaa akkuma atu beektu imbaasii tokko waajjirri imbaasii tokko bira imbaasilee hedduutu tarree jira. Waajjirri imbaasii bakka biyyuma hundattuu walitti dhiyaatee banamaa. Namni karaa san dabru hundi ni ilaala. Maal mormummanni kun ummati mootummaa Itoophiyaa mormu. Mootummaan Itoophiyaa sun namayyuu beeku. Nobel Peace badhaafame addunyaan hundi gurraa qabdi. Akka duraanii namni san beekan hin jiru. Qabsoo Oromootis immoo namni 2014 irraa at least 2016 irraa bareechee beeka addunyaan hundi Oromoo maal akka taate ni beekan. Kana waan ta'eef namuu xiyyeeffannootti kennee gurratti kennee dhaggeeffatu. Imbaasileen ala jiran mootummaan kun ummata isaatiif gaarii dalagaa hin jiru. Wanni gaariin biyya Itoophiyaa keessa deemaa hin jirtu jechuun akka investoroonni isaanii biyya Itoophiyaa deemanii invest hin goone daawwannaafuu akka isaan hin goone cufan jechuudha. Godhan jechuudha. Kunuu akkuma waan odeeffannootti yoo ilaalte jechaadha. Karaa qabatamatti yoo dhufte biyya Ameerikaa torbee dabre keessa doolaara miliyoona 100 mootummaa Itoophiyaa miliyoona 130 biyya Itoophiyaa irraa akka kutu ta'e jechaadha. Mootummaa state secretary biyya kanaa biyya Itoophiyaa kan yeroo biyya Afrikaa kana deeman keessattuu gaanfa Afrikaa kana deeman mootummoonni Ameerikaa kun mootummoonni biyyoota guddatanii seentara godhatanii kan isaan deemaa turu waggoota dheeraaf Itoophiyaa turu. Garuu inni Itoophiyaa odoo hin ta'in Sudaan ollaa isii biyya dadhabduu san deeme. Maaliif tuffii yookaan harka jalaa fudhachuu mootummaa Ameerikaa agarsiise mootummoota addunyaa agarsiise jecha. Achi dhaqee hoo Abiyyi kaameeraa 30 meeqa guurratee namicha wajjin footoo hoof siyaasa dalagachuuf dhaqus itti milkaa'uu hin dandeenye. Namni isa dubbisee isaa wajjin nagaa ol gaafatee wama tokko wal dubbisee wanni jedhe hin jiru jecha. Tuffii guddaa isaaf qaban irraa kan ka'e. Akkuma beekamu mootummoonni addunyaa hedduun mootummaa Ameerikaa laalti. Mootummaan Ameerikaa biyya takkarra dhiibbaa keenyaan mootummoonni biyyoota guddatanii keessattuu kan akka Awurooppaa, kan akka Awustiraaliyaa fi biyyoonni guddatan hunduu dhiibbaa biyya sanarratti goote jecha wal dhaggeeffatan jecha. Ragaan kanaa mootummaan Ameerikaa bara torbeen dabre doolaara miliyoona 130 biyya Itoophiyaa irraa muree har'aan tan baankiin addunyaa doolaara biliyoona 200 doolaara biliyoona 2 doolaara qabadhu birrii miti doolaara biliyoona 2 miliyoona miti biliyoona 2 mootummaa Itoophiyaa irraa muree jecha. Maallaqni kun maallaqa biyyoota waggaa kana guutuu gargaarsa biyya Itoophiyaatiif takkaa hin kennamin biyya keenyaaf fidaa jirra jee ittiin geeraraa ture jecha. Maallaqa kana qaxxi gootee irraa qabde jechuudha baankiin addunyaa. Eenyurraa kun dhiibbaa Ameerikaan gooturra. Influensii Ameerikaan gooturra. Dhiibbaa nuti hiriiraan qabsoo keenyaan karaa seeneetoroota keenya dubbisuutiin biyya alaa kanaa fi biyya keessatti illee godhaa jirru jecha. Qabsoon keenya hanga kana bu'aa buusaa jira. Mootummaa san kokkee qabee godhaa jira jechuudha. Nuti uummanni Oromoo qabsoo keenya ammallee itti fufnee mootummaa Itoophiyaa irraa maallaqaa miti. Odoo gargaarsi midhaan nyaataa odoo cite amma ni barbaanne mootummaan sun akka jigu waan barbaannuuf jecha. Silaa namni biyya ofirraa yoggaa maallaqni citu biyya fi gargaarsa adda addaa addunyaa irraa dhabbee yoggaa kuftu namni gammadu hin jiru. Garuu biyya hin qabu. Biyya odoo qabaanne namni keenya ajjeefamu. Namni keenya biyya tam qabnaa namni manatti ajjeefamu. Dubartiin teenya gudeedamti. Daa'imman waggaa 10 gudeedamti. Daa'imni xiqqoon mataa facaafamu. Namni ajjeefamee waraabessi nyaachifamu. Sirna akkanaa keessatti immoo biyya qabna nuun jechisu. Biyya ni ijaarran. Odoo wanni biyya Itoophiyaa sun hunduu daameeji taate sanii kan barbaannu. Maaliif mootummaan kun akka diigamu waan barbaannu. Mootummaan akka diigamtee garuu waggaa 5 miti waggaa 2tti hoggansi amma mana hidhaa jiru aangootti baanaan Oromoon akka jijjiiramtu ifa jechuudha. Jarri pilaanii sirrii lafaa qabu. Akkaataa kadhannee odoo hin taane hojjannee akka biyya teenya Oromiyaa jijjiiruu dandeenyu
pilaana sirrii lafaa qaban karoora sirrii lafaa qaban jechaadha. Kana godhuudhaaf immoo hidhamtoonni keenya haa bahanii biyyi amma haa diigamtu haa waan barbaadde haa rakkattu hidhamanii aangoo hidharraa bahanii aangootti ol baanaan waggaa 5 miti waggaa 2 keessatti yoo biyya Oromiyaadhaa deebitee hin ijaaramne harka ol qabannee biyya keessaa biyya alaatiif biyya teenya hin guddifne waan hin argita jechaadha. Ibsa bal'aa nuuf kennitee gammee keenya hedduu galatoomi. Mee gama dhumaa deemaa jirra amma dhumarratti akkuma walii galaatti injifannoo hedduu biyya keessaa biyya alaatti qabsoon Oromoo gaggeessite tun tagalmeessite hedduu nuuf kaaste. Mee dhumarratti dhaamsa qabdu yoo qabaatte uummata Oromootiif guutuu warra biyya keessaa biyya alaa jiraniif hundaafuu bakka takkatti mee yoo labi dhaamsaan. Dhaamsi nan qabu Oromoodhaafi Oromoon biyya keessaa qabsoo fi akkuma jalqabetti itti finiinsuu qaba. Warri qarreewwan irraa barachuu qabanii Oromoonni kutaa Oromiyaa bakka adda addaa jiran qabsoo kana wal harkaa butuu qabanii Harargee irratti dhiisuu hin qabanii qarreewwan Harargee karaa irratti bahanii hiriira godhuudhaan mootummaa kanarratti dhiibbaa godhaa jiranii irraa butuu danda'u qabu. Qarreewwan keenya hedduun Awwadaa irraa qabamanii Haramaa irraa qabamanii kaampii waraanaa jiran achitti waan isaan irra gahu hin beekne meebi gudeedamuu danda'an ta'a. Waanuma obviously wanni kun waan mootummaan Itoophiyaa yeroo hunda uummata keenya irra gahu waan ta'eef sanis yoo ta'e garuu jala buunee hordofaa jirra dhaabbilee mirga namooma adda addaa kan dhimma dubartoota irratti hojjetan niif sirriitti gabaasa godhaa jiranii ijoolleen qarreewwan keenya biyya alaa waan gurguddaa irra jira waan ta'eef jecha humaa hin taane saniif saamileewwan nu cabdu hin jiru warri godinaalee adda addaa Oromiyaa keessa jiran garuu jabaachuu qabanii qabsoon tun walirraa butuu walirratti ilaaluu hin barbaachiftu kan bakka adda addaa jiran Wallagga jiran Arsii jiran Jimma jiran Boorana jiran Oromoon Shawaa jiran Tulama warri jiran qarreewwan kanarraa qabsoo dhaaluu qabanii fudhachuu qabanii walirraa bunnee bakka hunda waliin geenya qabsaa'uu qabna. Qeerroowwan keenya biyya keessaa bakka adda addaatti dhufataa jiranis bifa danda'an hundaanuu tarsiimoodhaan masakamaa qabsoo keenyatti fufsiisuun barbaachisaadha. Warri hoggansa mootummaa keessa jiru kan dhaamsa dhaamuu jechuudha. Hoggansa mootummaa keessa jiru mootummaan kun du'ee jira. Mootummaan kun mormaa gadiin tortoree ajaa'ibee jibbamee jira. Warri hoggansa mootummaa keessa jiru akkuma uummata Walaayitaa aangoof jettanii garaaf jettanii mootummaa memberii taatanii yookaan miseensa taatanii mootummaa bilisiginaa keessatti wajjin hin dhuminaati keessaa baha. Oromoon qulqulluun keessaa baha. Keessaa bahaati qabsoo uummata keessanitti dabalama. Dhabdanii rakkattanii bishaan dhugaa uummata keessanii wajjin waan taatan ta'a malee mootummaa sanii wajjin ajjeesaa dhumni keessanis hin bareedu waan ta'eef jecha achi keessan taa'ina. Warri nama ajjeesaa jirtan garuu Oromoo taatanii dhaabbadha. Ammallee dhaabbadha hadaraa. Waraana Tigraay uummata Tigraay ajjeesuun garre. Waraana Amaaraa uummata Amaaraa ajjeesuun garre. Walaayitaa uummata Walaayitaa ajjeesuun garre. Oromoo taatee maqaaf Oromoo taatee qawwee qabattee saba kee yoo ajjeeftu yoo gudeeddu hin ajjeefne jechuu dandeessa meebi. Diinni garuu nafxanyaadhaa bakka birarraa dhufee ollaa keetitti nama kee ajjeesu ati qawweedu qabattee bira dhaabbattu ati gaardii taatee feedu eeydu sibiratti obboleettii ta'e haadhatee gudeedu salphina oliiti kun akka kanatti ilaaluu hin qabdanii gara uummata keessanii deebi'aa diina uummata keessan ajjeesu uummata keessanitti roorrisu lubbuun dhiiraa takkuma baatii balleessa bada qeerroowwanitti dabalamaa dhukadhaa malee wajjin uummata keenya hin fixinaa dhaamsa jiruun waraanaa fi warra mootummaa san keessa jiruuf dhaama. Gara biraatiin immoo Oromoon biyya alaa jirtu akkuma itti jirru jabaachuu qabna. Warra hojiirra jiru warra karaa dippiloomaasii adda addaatiin biyya kana keessa hojiirra jiru gargaaruu qabna. Hiriiraanis waan adda addaatiin godhuu qabna. Karaa biraatiin immoo biyya keenyatti qeerroowwaniif qarreewwan keenya akka aanaa keenyatti akkuma jalqabnetti aanota irraa dhufne kamittuu ijaaramuudhaan biyya hundarra warri jirru uummata keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Yeroo tarsiimoo qabsoodhaa kan hoggansa keenya biyya alaattis haa ta'u biyya keessaan labsan qeerroon bilisummaa Oromiyaa labse akkaataa hojiirra oolmaa isaati irratti wajjin tumsuudhaan waan isaan barbaadan deeggaruudhaan cimsinee bira dhaabbachuu qabna. Yeroo wajjin kaanee bakka tokko hunduu falmannu amma booda gaabbuun hin barbaachisu. Amma haga dhumatti falmannee mootummaa nama nyaataa kana ofirraa darbine mootummaa Oromoo kan nuuf ta'u dhaabbanna jechaadha.
jabaachuu qabna gaamamme. Hayyee gamme hedduu galatoomii marii bal'aa goonee gaafii bal'inaan deebii irra nuuf kannaa turte irratti hedduu si galateeffachuun barbaada. Mee sagantaa biraatiin gaafa biraa hamma walitti deebinutti sagantaa guyyaa irraa asuma irratti goolabna. Daawwattoonni keenya warri hangafa amma nu faana nu hordofaa jirtan baay'ee galatoomaa isiniin jecha sagantaa guyyaa irraa asuma irratti goolabna. Nagayaan nu tura nageetti.